السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا جالتمتوتا هردفتوتا أبدس جالت تركمتنو بقى قمدن المان رمودا حرا وان قمتشو سا إسنت دبتشو تنو في شير قداتي كيساتو جولي أفان رمو دبتا أف واللالني قبرما جل جرانو باية ساني حرا دبين رقان أكا قلتو فتي شير قفنا قدا شير قفا قداتي المان رمو afaan oromoo dubbataa nutti duulaa turan utuu nuti dhugaa himnu har'a gaafa dhugaan ifa baatu mata duree kan koo dubbisaati sheer qofa walii godhaa. Sheer naa godhaa nama baay'ee fida har'a dhugaan yoo hammam fagaatte sobni injifachuu hin danda'u akka taate har'a dhibbaan dhibbatti hubannee jirra jechuudha. Dokumentari kaleessa hojjetame keessatti waahii ajjeechaa Hacaaluu dhibbaan dhibbatti hamma kokkennu dhukkubutti yaa jamaanu amana kan Hacaaluu ajjeese dhibbaan dhibbatti warra biltsiginnaatii jenne kurrifanne dhadhamne. Rabbiin gaafa dhugaa ifa baasu nama lubbuu ofii mana hidhaa keessa taa'ee du'aaf dabarsee dhugaa caala lubbuu ofii caala dhugaa jaallatu Rabbiin nuuf kenne jechuudha. Warri nuti xilahuyyaamii akkana jettee isiin Adaanecha bebeedhaa ittiin ji'a meeqa fayyaa ajandaa godhanii nurratti mudii qaban gurbaan dhugaarra an Hacaaluu anatu ajjeese jechuurra of ajjeesuu wayya jedhee har'a mana hidhaa keessa taa'ee viidiyoo dhugaadha. Waan jarri jedhaanii turan Hacaaluu eenyunni akka ajjeese dhibbaan dhibbatti hubachuu dandeessu jechuudha. Har'oo warri dheengadda har'a piroofaayilii Hacaaluurra keewwattanii abbichuu koo biltsiginnaa koo jedhaattan. Dhugaan isiniif galtee moo ammallee akkuma maraattanitti jirtu. Hacaaluu dhibbaan dhibbatti nu amanaa biltsiginnaa ajjeese yaa ummata kana biltsiginnaa jechuun Hacaaluu qofaa miti. Ummata Oromoo yoo dandeesse lafarraa fixuudhaaf hojjetaa jirti. Hidhamtoota mana hidhaatii baaftee kan ajjeesisiisaa jirtu rasaasaan nama fayyaa mana hidhaa keessaa gadi baaftee. Mana hidhaa keessaa gadi baaftee kan ajjeesisiiftee bineensa nyaachisaa jirtu. Nama fayyaa kan rashanaa jirtu. Wanti jarri Hacaaluu ajjeesaniin waan Jawaar yeroo sanatti ummata Oromoo biratti fudhatama guddaa argate paartiin jaraa filannoo dhufaaru irratti nu injifata jedhaniif nama guddaa tokko ajjeesanii ajandaa ittiin uumanii Jawaariin hidhuuf jennee kurrifataa turre. Dhugaan ni bubbulti malee yoomuyyuu ifa bahuun siin oolu. Ji'a ja'a fayyaa hokkaamsanii ittiin Jawaariin Baqqalaa hidhamtoota koloneel Gammachii antini mana hidhaa keessa teessisan har'a garuu dhugaan ifa bahaa dhufteetti jechuudha. Akkuma abbaan Hacaaluu Hundeessaa nama ilma koo ajjeese nan beekaa humnan qabuudhaaf malee jedhan warri duruunfateetuma akka waan Jawaar Hacaaluudhaaf diina ta'e koloneel Gammachuu Ayyaanaa Hacaaluudhaaf diina ta'e shaneetuyyuu ajjeese maaloodha jettan biltsiginnaan Hacaaluu ajjeeftee ittiin siyaasa daldalatte. Waadanuudhaan akka biltsiginnaan Hacaaluu ajjeefte argachuu dandeessu namni waa xiinxaluu danda'u doomaa cal jedhee duruunfateetuma Hacaaluu shaneet ajjeefte FTPLFT ajjeefte jedhu malee har'oo an kana dhibu har'oo mee of yaadadhaa warri biltsiginnaa deeggarra jettan akka biltsiginnaan fayyaansii akkuma Minilikitti Oromoo lafarraa fixuudhaaf hojjetaa jirtu Hacaaluu irratti isiniif gala inni yaanna. Hin fudhattanu taanaan namni dirqiin isin fudhachiisu hin jiru. Isin hoolota warra Hacaal jettaniituma duruunfattanii wanti baay'ee na gobu piroofaayilii Hacaaluu irra keewwattanii isa isin abiyyootiin yookiin abiyyi jedhaa ooltanu baay'ee na gobu. Biltsiginnaa koo jedhaa ooltantu na dhiba. Hoolaa akka Shimallis Abdiisaa nama jettanii kan gaafa Hacaaluun du'e guyyaa tokko otuu Hacaaluun hin awwaalamin ammallee ragaa tokko malee qorannoo tokkottii malee kan Hacaaluu ajjeese wayyaaneedhaa fi shaneedha qorannoo tokko malee ragaa tokko malee otuu reeffi Hacaaluullee dhaqamee yaalii qorannoon gahaan hin gaggeeffamin jabaatamee Finfinnee keessaa ari'atamee akka inni Ambootti awwaalamu godhamee ittiin siyaasa daldalachuudhaaf guyyaa tokko otuu hin bulin jibichi yookiin immoo gurbaan Shimallis Abdiisaa jedhanu gabbahee TV boqqolloo irratti kan Hacaaluu nu jalaa ajjeese shaneedhaaf TPLF waliin ta'udha. Guyyaa maalirraa ragaa maalii argate? Qorannoo maaliitiin gabbahee shaneedha maalodha? Shanee lafarraa balleessina. Ittiin shanee lafarraa balleessuu fi hayyoota Oromoo hiinee nu qofittiin aangoorra waggaa dheeraaf turuu waan barbaannuuf Hacaaluu ajjeefne hin jedhu afaanii baafatee Shimallis Abdiisaa.
wanti nuti Hacaaluu ajjeefneef ittiin hayyoota Oromoo hiinee yoo danda'ame jara Jawaar ajjeefnee maqaa shaneetiin immoo Hacaaluu ajjeese jennee uummata Oromoo jibbisiifne shanee rukunnaadha wanti fa. Hin danda'amneef haqni yoomuyyuu injifataa waan ta'eef waa meeqa yaalaniiru. Kana Hacaaluu ajjeese shaneedha jedhanii itti maxxansuudhaaf cinqaman. Kana Hacaaluu ajjeese Jawaarii fi Baqqalaatuyyuu akkana godhanii ajjeesan jechuudhaaf yaalan hin danda'amne dideetuma jiratti. Laamroot Kamaal kan ajjeefte dhoksanii hanga yoonaa eessa akka jirtu hin beeknu. Jarri garuu gabbaanii Xilahuyyaamii jedhanii gurbaa miskiina fannisanii Jawaartu ana ajajee ajjeesinaan jedhanii ragaa itti bahi jedhanii gurbaa miskiina reebu. Warri keelloo miidiyaa dhaggeeffataniitu ta'e. Warri kaleessa keelloo miidiyaa dhaggeeffataniitu ta'e deemaatii dhaggeeffadhaa warri hin dhaggeeffatin. Dhugaan eessa akka jirtu. Biltsiginnaan dhugumaan uummata Oromoo kana lafarraa balleessuuf hojjetaatti moo hojjetaan jirtu warri jechuudhaaf hubachuu barbaadan deemaatii dhaggeeffadhaa. Duruunfattanii biltsiginnaa wahii wanti jedhamu hin jiru. Biltsiginnaan jedhamu hin jiru. Erga biltsiginnaa yookiin oppiidiyoon ergasii aangoo qabattee wanta akka takkitti nagaa tokko Itoophiyaa keessatti argine hin beeknu. Amma immoo hayyoota Oromoo mana hidhaa keessanii nagaa arganna jettanii yaaduun keessanuu ittuu boolla of buusaa jirtu. Silaa biyyattiin keenya ofiinuu daaraadha. Daaraa keessatti daaraa of gochuurraa biyya ofiinuu jigdee jirtu hayyoota mana hidhaa keessa keessanii Hacaaluu ajjeestanii asitti uummata Tigraay warreebaa asii Suudaaniidhaa warreebaa maali boo namichi jaarraa 21ffaa keessa malee kan hudduu keessa xallaasee fidee nutti kenne. Maaliif iyyuu ofiifuu rakkattuu uummata waan nyaattee misaa ganamaa nyaattee qursii ganamaa nyaattee misaa yaaddoftu irratti rakkina caalu fiddan. Yoo Itoophiyaan kana achi akkasiin daaraa taatu hin barbaanne dhaadecha kaleessaa irratti abdii namatti horaa. Hayyoonni Oromoodha akka bahanu dhibbaan dhibbatti shororkeessummaan akka irraa kaafamee jiru akka waan danuutuyyuu dhaadecha kaleessaa irratti hayyoota keenya irraa kaafamee jira. Dhibbaan dhibbatti immoo ni bahani jedhee yaada. Jaallatanii otuu hin taane dirqamaan baasu. Dirqamaan baasu dadhabaniiru halaal. Biyyattii bulchuu hin dandeenye warri amma biltsiginnaaf hin jedhan yookiin oppiidiyoon kaleessaa biyyattii diiguu malee. Mee erga jarri dhufanii waggaa 3 aangoo qabatanii biyya sii kamtu nagaadhaan qanii tokkitti oolte beeytii waa'ee misooma waa'ee badhaadhoo haasofna waa'ee du'a namaa akkamitti du'a namaa dhaabsifna artiistoota jajjabaa meeqa dhabne maskiida meeqa gubate lubbuu namoota meeqaatu dhume erga jarri dhufanii bar isa kan badhaadhina jettanii haasoftan ofiifuu biyya ragaa godhanii biyyuma tasgabbeeyyuu suuyyuu ummata hin dandeenyetu waa'ee badhaadhinaatti maqaa of moggaasee waa'ee biyya bulchuu haasaa. Hacaaluu bara wayyaanee keessa tisiifnirraan kaafamin wayyaaneen aangoo qabdu galma barkumeetti akkasitti itti geeraree itti caffaree waan jara maraachuu godhe hin ajjeefamin sababa oommi inni irratti dhufeetuma Minilik hattuudha. Minilik harreedhaan dhufe jedhee dubbate qofaaf zabana ajjeefame keessa isin waa'ee badhaadhinaa haasoftu. Hacaaluun otuu waan hin ajjeefama ta'ee wayyaaneen ajjeesuuf fedhii qabdi ta'ee gaafa inni akkasitti garma barkumee keessatti itti bookkisee otuu isin aangoorra jirtu 4 kiiloobsitu aani jedhee itti bookkisu ajjeefti jarri. Hin ajjeefne jarri ajjeesuu dhimma hin qabdu. Jarri qabeenya saammachuu malee waa'ee lubbuu namaa galaafachuu dhimma hin qabdu. Keenyoo maaliif seenaa dhugaadhaa uummatatti himtaa? Seenaa rarmin nyaatu jedhee Hacaaluun fardi kan siidaa dabaleeti Minilik fardaan dhufe farda yaabbachuu hin beeku jedhe. Warri Minilikiif halkanii guyyaa sagadanii tsalootii akka waaqayyootti akkana harka jala qabatan maaf abbaa keenya Minilik nuti birrii meeqa itti baafnee ijaarsifne harreedhaan dhufe jedhee akkasitti nu jalaa arrabsitaa qofaaf Hacaaluu torbii tokko kan hin guunne keessatti jecha naaf xinyoonni Hacaaluu nurraa ajjeesi jedhan qofaaf ajjeesani jechuudha. Gabbahanii qorannoo tokkittii malee ragaa tokkittii malee Hacaaluu shaneedhaa fi wayyaaneen nu jalaa ajjeese Xilahuyyaamiitii fi Xilahuwwaamii jettee afaan wal harkaa dhahee har'a garuu gurbaan mana hidhaa keessa taa'ee du'atti of dabarsee lubbuu ofii dhugaan Oromoodhaa lubbuu koo hin caaltu na ajjeesuu danda'u jedhee gaafa akkasitti gabbee dubbatu kan duruunfatee mormus hin dhibu diraamaadha jedhee. Diraamaan hin jiru Oromoon dhugaa isaatiif lubbuu ofii dabarsee akka kennu gurbaa kaleessaa irraa hin bare rabbiin dhugaa kan kee yoomuyyuu siif baatu. Xilahuyyaamii mana hidhaa keessa akkan of ajjeesu naaf eeyyamaa jedhee maaloo jettee gaafa siin miidiyaa irratti afarsitu baay'ee tokko na dhibaa ture gurbaan maaliif akka of ajjeesuudhaaf
gaayaa hacaaluu si tajjeese jedhi ragaa ofirratti bahirra an du'an filadha jedhe malee gurbaan hacaaluu hundeessaa ana tajjeese kanaafu of ajjeesuun qaba jedhe ragaa ofirratti hin baane. Biltsiginnaan diina Oromooti har'as diina Oromoo hacaaluu jedhe nutis ni jenna. Jaallattee aangoo hin gadhiiftu jaallattee biyya diigaa hin jirtu biyya bulchuu waan hin beekne qofittiidhaaf biyyi humnaan rasaasaan beekumsa malee donqorroo akka taayee danda'a kan akka hangaasaatiin waslaattota beekumsa hin qabne walitti harattee warruma feesbuukii irra nama arrabsaa ooltu walitti harattee biyyin bulfamtu beektu kun akka Jawaar Mahammad kan addunyaan biyya 52 waasii ta'e kan akka Baqqalaa Garbaadhaa ummata isaatiif umurii guutumaan hidhaatti dabarse otuu jiru waslaattaan harmeen kan koo waggaa 7tti aangoo qabatta naan jette jedhe qofittiin aangoo irra bahee Itoophiyaa ድሮም ትልቅ ነበረች አሁን ትልቅ ትሆናለች ቦይቻ ፊ አከሰት ኢትዮጵያን ትልቅ እናደርጋታለን ድሮም ትልቅ ነበረች ማ ወለሎ ትርክቲዳን ብይን ቡልፈምቱ ቦይቻን አደራና ደጋ አደራ ከነታ ዮ ኢሰተ ቸርቺ ዴሜ አገልጋይ ተው ቀባ ነምነከሲ namni waa kadhannaadhaan waaqayyo biyya keenya nuufa guddisu maalu kadhannaadhaaf charchiitti galee haa kadhatu abiyyis yoo ta'e biyyi kadhaadhaan akkasitti boohame biyyi keenya guddaa turte waaqayyo biyya keenya nuuf guddisa namni akkasii charchii keessa dhaqeetiyyuu harka kee ol kaasii jedhee ummata iyyisiise du'aa itti gochuu malee biyyi beekumsaan akkamitti biyyi akka hin diigamne akkamitti biyyi nagaadhaan ummata tasgabbeeffame dimokiraasiidhaan bulfamti yoo ta'e Jawaaritti kennisiifa bulchu. Kan beekumsaan demokraasiidhaan sammuun isaa bilcheeffamaa guddate malee waraana keessa taa'ee akkamitti rasaasaan adda keessa nama dhahanu akkamitti akka nama ajjeesanu akkamitti shira akka xaxanu nama baraa hin guddannedha. Dhugaa isinitti himna. Ilmaan Opiidiyoo muluusii warra shiraan guutamte siyaasni qumaara jedhe Shimallis Jaldeesii bulguun siyaasni qumaara kan ammoo kana gochuu dandeenya. Wama haasa'u nama hin beekne huummoo akkasii wajjin yeroo bulfamnu baay'ee tokko na dhibaan. Biltsiginnaan dhumti keessan ga'ee jira waggaa 3 fayyaa maskiida nurraa diigdanii wanti isin hin goonen jiru maskiida nurraa diigdan ustaazota kan keenya ulamoota jaartiidhaa wajjin mana keessatti ajjeeftan ilmoo daa'ima mana keessatti daffarsiiftan nama mana hidhaatii baaftanii rasaasaan rashantan kanaan achi maal barbaaddaniidha baran kan isin biltsiginnaa jedhaa ooltan hacaaluu isin tajjeese amma kalaama tokkoon ala Laamroot Kamaalis isintu ergee ajjeesisiise waan ta'eef waa'ee hacaaluu irraa isinirraa fixannee uummanni isinirraa bare an baay'ee wanti na gaddisiisu ummata Oromoo dhibbatti nama hacaaluu ajjeese baree ka'e deebi'ee galee rafaaruun na dhibe isaayyuu warra du'a hacaaluu warra hacaaluu ajjeesisiise wajjinii warra hiriiraa keessattuu uummanni amboodhaa raftanii jirtu. Dhiiga ilmoo keessanii kana kan Oromoo maraati garuu dhibbatti immoo isin laallatti isin immoo kan deebi'ee rafe akka waan intinit deebi'aati dhiiga ilmoo keessanii kana barbaaddadhaa Oromoo faana dhaabbadhaati deebitanii rafinaa akka waan taakkalee uumaan yookiin Shimallis Abdiisaa taayee danda'aadhaa shawaa ta'uun qofittiin shawaa qobaatti bilisuumsuutti raftan dhugaa isinitti himnan baay'ee raftanii jirtu dammaqaatii Oromoo faana dhaabbadhaa Oromoon qabsoosaa itti fufee dhiiga ilmaan Oromoo hamma yoonaatti dhangala'ee deeffachuu qaba. Rafiitii irraa dammaqa. Waan jarri asmaatii jarri ittiin isin rukutan wallaalle bara. Shimallis aangoorra jiraachuun bu'aan inni siif qabu hin jiru. Taakkalee uumaan aangoorra jiraachuun bu'aan inni siif qabu hin jiru. Ati Oromoo faana dhaabbattee qabsaa'uu qofittiitu iyyuu bu'aa siif qaba. Ati hannuura qabsoo turte duraanis. Dhugaa sitti himna. Hirriba irraa dammaqaa. Saroota haadha keessanii ilmaan haadha jala dhufu. Hacaaluun maammin likiin qeeqeedhaaf uummata ajjeesu duuka gaafa hiriirtanu baay'ee tokko na dhiba baran. Baay'ee tokko na dhibdu. Warri waan beekne duruunfattanii arraba qofaaf abbichuu koo jechuudhaaf isin jettan hoolota isin ammallee hoolota eegee lafarraa harkisaattu dheedhii. Dhugaan eessa jirtu qorattanii irra gahuu uummata hin dandeenye duruunfatee waa deeggaruu qofa. Duruunfattanii waa deeggaruurra
maaliif Hacaaluun ajjeefame biltsiginnaan kun Oromoodhaaf maal goote maaliif Oromoo akkanatti ajjeefti jettanii xiinxaluun keessan gaarii ture hin dandeessan waan akkasii. Akkasitti itti himna nuti dhugaarratti duuna malee biltsiginnaa kan kennutu hadduu warree keessa seensise yaa'u. Biltsiginnaa nutu hudduu warree keessa seensisa malee nuti nama garaadhaaf bitame biltsiginnaa otuutiin ilmaan Oromoo akkasitti ajjeeftu inti jedhu miti. Dammaqa amma dhugaan eenyu Hacaaluu akka ajjeese gurbaan Xilawuyyaamii isin jettanu mana hidhaa keessaallee dhibbatti lubbuu ofitti murteessee dubbate. Taakkalee Uumaatii fi Shimallis Abdiisaa isin immoo guyyaa keessan eeggadhaa. Guyyaa gaafa du'a Hacaaluu sana waan isin gootan hayyoota keenya manaa itti dawwaltanii kottaa galmatti waliin mari'annaa jettanii ofii jala miliqxanii dhayxanii achitti jara qabsiiftan jechuudha. Akka waan jarri galmatti yookiin intiniidhaaf hokkora kaasuudhaaf dhufaniitti ofii keessanii dawwaltanii waamtanii hin mari'annaa kottaa Hacaaluun eessatti akka awwaalamuu qabu jettanii gaafa jarri mariidhaaf achitti dhufan isin ofii keessanii achi amallaxanii jara irratti immoo waraana ergitanii jara qabsiisuun keessan waliif teenya guyyaan hin dabarti. Ajandaa waa'ee Hacaaluu asuma irratti gabaabsa. Waa'ee uummata Oromoo akkamitti waa'ee jaalmarroo kana irratti namni baay'een keessaan illee waliin kan dubbataa jirru ijoolleen baay'een jaalmarroon maaliif iyyuu hanga yoonaatti magaalaa seenee hin lolu hamma yoomitti jettanii baay'een keessan gaafii gaafataa jirtan. Marroon yeroo kanatti abdii guddaa nutti horee jira. Abdii tokkoon kutatinaa. Marroon yeroo kanatti dhibbatti uummata Oromootiif abdii guddaadha. Abdii guddaa yeroo kanatti Oromoon qabdu jaalmarroo jabeeffadha. Jaalmarroon yookiin waan ammuma jaalmarroo magaalaa seenee loluu hin qabu jechuun dura maalin godhaafee jira jaalmarroo kana jedha warri jaalmarroo irrattis intini jedha jirtanu. Mee jaalmarroodhaaf gizee tokko waltaanee Oromoon hundi keenya hidhachiifnee uummanni qeerroon akka jiruun jaalmarrootti makamaa jira. Waraana jaraa jabeessuu qofa waan dandeenyuun bira dhaabbannee jennaan waraana biltsiginnaa kanaa miti kan sanaa oliidha Oromoon harka kennachiisuu danda'a. Oromoon fayyaan jaalmarroo ta'ee jira. Dhibbatti itti amanaati jaalmarroo ta'a hundi keessanuu. Jaalmarroo jabeessaa. Waan qabdanuun gorii hidhaatii goofandimii banaatii karaa hundaanuu yoo jaalmarroo jabeessine jaalmarroon magaalaa seenee loluudhaafis dhibbatti ni danda'a. Jaalmarroon bosona taa'uu malee maal malee jaalmarroon bosona taa'an jiru warra gowwootatu bosona keessa dhaqeessa barbaadaa jira malee. Jaalmarroon bosona keessa hin jiru gowwootatu iyyuu waan jaalmarroon bosona keessa jiru ta'anii bosona keessa barbaaduu jira malee warri ofii hoolonni. Jaalmarroon uummata keessa jira magaalaa keessatti lolaa jira ammallee. Dheengadda gaafa jarri ajjeesnee irra jedhanu gaditti bahee jaalmarroon nuti kunoo hudduu isaanii jala finfinnee jala isaaniin lolaa jirra jedhe. Uummanni akka jiruun abdii intini godhatee biltsiginnaa ergasiin humnaan bulchuu filattee callisee hidhannootti seenaa jira uummanni. Karaa cufuullee yoo dhiise waan inni qabsoo dhiisee galeen seenaa qeerroon. Qeerroon yoo karaa cufuu irratti rasaasaan adda keessa dhahamee itti jabaatu karaa jaalmarrootti makamee dhumaa jira. Isinoo yeroo qeerroon jaalmarrootti makamu yeroo jaalmarroon immoo kana leenjisee akkanatti uummanni woboon baay'achuu si gammachiisu hidhannoo jaraa jabeessuu fi qofa bira dhaabbachuu qofa. Gaafa sanayyuu kabajamta gaafa sanayyuu sodaatamta achitti woboo jabeeffadhu jaalmarroon akkasitti si sodaatamee biltsiginnaan of keessatti fincaanaa jirti har'a. Namichi kun Osaamaa Bilaan nuti ta'ee kan nuti yeroo beeqa ajjeesnee irra jennee uummatattiin sobnee jennaan gabbayee jirra nuun jedhu. Jaalmarroo ajjeesuu hin danda'an. Jaalmarroo yoomuu ajjeesuus hin danda'anu. Akka duriittis yookiin akka waan inni Eertiraa jiranuuti miti jarri kun. Waraanni inni amma woboon inni amma uummata biltsiginnaa harka dhibbaan siyaasaanis ta'ee waa meeqaanuu caalu qofatti ati kan sirraa eegamu afaan banuu maaluu jechuu caala. Hidhachiisi jajjabeessi bakka hundaan akka jarri jajjabeeffaman qofa godhe gaafas abdii irra keewwatu. Otuu hin jajjabeessin afaan qofittiidhaan maaloodha marroon isin jettanuu yoom dhufee maal ta'a. Harruma hidhatee marqee finfinnee galee waraana amma qabu lolee galuu sitti fakkaata.
lolli bar hadhuma magaalaa seenameetuma 4 kiiloo qaxxaatuma waraana qabatame hin naqamu. Bakka hundatti gaafati jajjabeessitee jette kutaa hunda keessatti walgaha akkasitti hidhachiisaniitiyyuu woboon fayyaan Oromoo gaafa woboo ta'ee Oromoo muluun hidhatee of dandee biltsiginnaati kanaa mitiitii waraanni Afrikaadhaan dhaabuu hin danda'u. Akkas kanaafuyyuu jaalmarroo jabeeffadhaa. Jaalmarroon abdii Oromoo yeroo kanaati. Baay'ee dhibbatti itti amanne warri ergasii komannee yeroo dogongora abiyyi addunyaa guutuu shawwadu sanatti numa harii shawwadamee jaalmarroon shiftaadha bosona ta'a jedhe. Har'a garuu dhibbatti kan shira oppiidiyoodha dura bu'ee waggaa 3 dura itti baree galuu dide akka marroo ta'e amanna jechuudha. Nuti gaafasis waan jijjiiramni dhufe seeneetiyyuu abiyyiif jecha marroo arrabsaa turre malee marroo jibbinee otoo hin taane jijjiiramni dhufe kun jijjiiramni dhiiga qeerrootiin dhufe kun hin gufatinii galanii nagaan haa mari'atanu jenneetiyyuu marroo gali jennee bosonaa maal goota jenne malee otuu akka marrootti shirri biltsiginnaa har'aadha yookiin oppiidiyoodha akkuma marroodha galetti nu galee nuti qanii tokko marroo hin komannu turre yeroo san. Har'as warri marroon bosona keessaa maali marroon akkana godhaara jedhaa jirtan gowwootan ta'ina marroon waggaa 3 dura gaafa biltsiginnaan afaan damma hidhattee sobdee ganda keessa deemtee wayyoo uummata koo yaa sabaa jettu inni garuu an qawwee kan koo lafa kaa'urra weenniidhaaf qabalee bosona Oromiyaa keessa jirtuun bilisa baasa jedhee nama dhibbatti nama jabaa bilchaataadha marroo jechuun. Jabeeffadhu dhugaan si hima. Jajjabeeffadhu biltsiginnaa daaraa kana dhiisi. Nama kutannoo qabu akka marroo qabaachuu yeroo kanatti Oromoon carra qabeettiidha. Dhibbatti isinitti himna. Namni yeroo kanatti marroo jibbu marroo hin jajjabeessine abdii isaa yeroo kanatti dhibbatti qeeroon hariinuu jaratti makamuu qaba. Karaa cufuu qofettiidhaan furmaanni dhufu hin jiru. Karaa hundaanuu of jajjabeessuudha qabna. Asii hayyoonni keenyas ni bahu. Wal gargaarree qabsoo keenya filannoo dhufu irratti yoo biltsiginnaan diddee humnaan hin tiniyatte daaraa isii goone hangoo keenya goonfachuu qabna jechuudha. Biltsiginnaa filannoo dhufu kanarratti dhibbatti ofirraa gatuudha qabna. Ofirraa buusuu qabna. Biltsiginnaan kanaan irree gateetti itti biltsiginnaa baannee deemnuun hin qabnu kanaan booda. Akkas itti mikaamiloo eessaa galaaf hin galuu fi bar kan diqaalummaa qabu mataa jabaatti dhugaan hin galuu fi bar otuu dhugaa argitu eenyunni akka Hacaaluu ajjeesellee otuu argitu kan har'allee duruunfattee biltsiginnaa koo abiyyi koo jettuun dhabamtu. Kan diqaalummaa qabdu dhugaan hin galuu fi mataa jabaatti dhugaa deebitee nutti duulti. Ijoolleen Oromoodhaa faffacaasaa viidiyoo kana faffacaasaa sheer godhaa cal jettanii ilaalinaa viidiyoo kana. Viidiyoo faffacaafameedha ummanni Oromoo muluun dhaga'uu qabu. Akkas amma guruupiin hiinaa warri woboo bira dhaabbachuudhaaf barbaaddanu guruupii waasaappiitis ta'e miiseenjeraanis hiinee waliin mari'annee akkamitti woboo jabeessuu hamma dandeenyuun birrii hamma danda'amuun warri biyya Arabaa keessa jirrullee warri diyaaspooraan illee amma itti yaadnee waan kana gochuudha qabna cal jennee woboo jaalmarroo afaan qofaanis hin jedhina hajajjabeessinu kanuma isiniin jedha galatooma isinitti dheeressu dhugaan Hacaaluudha yeroo dhihootti akka dhibbatti bahaarus natti mul'ata. Hayyoonni keenya mana hidhaatis shororkeessummaan waa meeqaan himataman illee akka irraa kaafamu maaliifi shororkeessummaan warruma biltsiginnaati malee hayyoonni keenya ummata tasgabbeessuudhaan kan beekaman ummata nagaadha. Shororkeessitoonni warra akka Abiyyi, warra akka Taayyee Danda'aati, warra akka Shimallis Abdiisaa, Taakkalee Uumaati malee kan akka Baqqalaa Garbaa, kan akka Jawaar Mahammad, kan akka Koloneel Abdii Ayyaanaati miti. Jarri Oromoodhaaf qabsaa'uu malee waa'ee shororkeessummaa maaltu jira galchi? Dhugaa Oromoo dubbachuun shororkeessaa nama hin godhu. Akkas galatoomaa nagaan keessan isiniif haa baay'atu.